Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Baga ayyaana Hoosaa'inaatiin nagaadhaan isiniin gahe. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Gooftaan keenyaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bifa raajotaan isaaf dubbatameen guyyaa har'aa kanatti ilmoo harree irra taa'ee gara mana qulqullummaatti guyyaa itti galeedha. Kanaaf waa'ee guyyaa kanaatti wal qabsiisee daqiiqaa muraasaaf kan waliin turru ta'a. Waaqayyo gooftaan keenyaa akka nu waliin ta'uuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa mata dureen barumsa keenyaa Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo argamu ta'a. Dubbichis akkas jedha. Hoosaa'inaa ilma Daawitiif maqaa Waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha. Hoosaa'inaa Aariyaamitti kan jedhu ta'a. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo argamudha. Egaa guyyaa har'aa kanatti wangeela kana jalqaba irraa kaasnee gaafa dubbisnu gooftaan keenya Yesuus gara Yerusaalemitti dhiyaatee tulluu Ejersaa fi gara Beetafaagee yommuu ga'etti barattoota isaa lamaan akka erge kitaabni ni dubbata. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yerusaalemitti dhiyaatee gara tulluu Ejersaa fi gara Beetafaagee iddoo jedhamtu tokkotti yeroo ga'etti barattoota isaa lamaan ergee ture. Barattoonni lamaan kunis abbootiin keenya hiika tokkummaa irratti akka nuuf kaa'anitti qulqullicha Phexrosii fi qulqullicha Yohaannis akka ta'e nuuf kaa'aniiru jechaadha. Egaa gooftaan keenyas immoo guyyaa har'aa kanatti dursee raajotaan bifa dubbatameen jechuudha. Ilma Tsiyooniif kunoo mootiin kee inni garraammin harree fi bukurii irra taa'ee gara keetti ni dhufa jedhamee bifa dubbatame sanaan guyyaa har'aa kanatti raajiin dubbatame kun akka raawwatuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti ilmoo harree irra taa'ee guyyaa itti ol galeedha. Kanaafis kun ta'uudhaan duratti gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Beetafaagee iddoo jedhamtu sana yeroo ga'etti duuka buutota isaa keessaa lamaan jechuunis qulqullicha Phexrosii fi qulqullicha Yohaannis gara mandara sanaatti ergeetoo harreen yookaan immoo ilmoo ishee wajjin hidhamtee kan jirtu akka argatanii fi isaan sanas immoo hiikatii naaf fidaayi jedheetoo akka isaan ajajee kitaabni ni dubbata. Ganda fuuldura keessan jiru sana dhaqaa. Achittis harree hidhamtee bukurii ishee wajjin ni argattu. Hiikatii naaf fidaa. Maal gootuu kan isiniin jedhu yoo jiraate gooftaan isaanii isaan barbaada jedhaayi. Gaaf sanas isaan sin gadhiisuu isaaniin jedhee ture. Egaa duuka bu'oonni kun lamaanis immoo akkuma gooftaan isaanii isaan ajajetti deemanii namoonni yeroo isaan gaafatanittis akkasuma jedhaniitoo gooftaan isaan barbaada, gooftaadhaaf ni barbaachisu jedhaniitoo fidanii fi akka dhufan kitaabni ni dubbata. Egaa waa'ee harree tanaa duubatti deebinee yoo ilaallu harreen kun guyyaa kanaan duratti hattuudhaan hatamtee iddoo sanatti hidhamtee kan turteedha. Kunis immoo fakkeenyummaadhaan bara Kakuu keessatti ijoolleen addaa hundumti isaaniiyyuu hidhaa seexanaa jalatti hidhamanii turuu isaanii kan ibsu yoo ta'u, amma immoo yeroon fayyinaa waan ga'eef gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni ijoollee addaa bilisomsuudhaaf dhufe akkasumas immoo hidhaa cubbuu bara 5,500 ture sana ijoollee isaa irraa hiikuudhaaf bilisummaa nuuf labsuudhaaf fayyina keenya nuuf xumuruudhaaf waan dhufeef yeroo suni gahuu isaa agarsiisuudhaaf jecha dubbatame akka inni ta'e abbootiin keenya nu ibsaniiru jechaadha. Kanaafis immoo gooftaan hiikatii naaf fidaayi isaaniin jedheera. Isaanis akkuma ajajaman sana akka isaan raawwatan deemanii hiikanii fidaniiru. Kanaaf gama kanaan gooftaan abbootii mana kiristaanaatiif lubootaaf aangoo lubummaa isaaniif kennee namoota cubbuu fi hidhaa biyya lafaa keessatti hidhamanii jiran gara isaatti akka deebisaniif akkasumas immoo gaabbii galuudhaan namoonni hundumtiyyuu hiikamanii gooftaadhaaf akka isaan barbaachisan. Gooftaan isaan ni barbaada yookaan immoo gooftaadhaaf ni barbaachisu jedhaati fidaa akkuma isaaniin jedhee namni gooftaadhaaf hin barbaachisne hin jiru. Waaqayyoodhaaf namni hin barbaachine tokkoyyuu akka inni hin jirre. Kanaaf namni hundumtuu cubbuu isaarraa qulqullaa'ee gara Kiristoositti dhufuun akka isa barbaachisu ibsuudhaaf jecha kanaa fayyadameera jechaadha.
Egaa akkuma raajotaan dubbatame sanatti gooftanis guyyaa irraa kanatti duuka bu'oonni isaa yeroo isaan fidan kanatti gooftanis akkas gochuusaa ni dubbata. Lakkoofsa 7 gaafa ga'u harree sana ilmoo ishee wajjin ni fidaniif. Uffata isaanis isaan irra buusan. Gooftaan keenya Yesuusis isaan irra taa'ee. Uummanni hedduunis uffata isaanii irra hafan. Warri kaan immoo fiixee mukkeenii kukkutanii karaa irratti hafu turan. Kan dura isaa deemanii fi uummanni isa faana bu'anis Hoosaa'inaa ilma Daawitiif maqaa Waaqatiin kan dhufu eebbifamaadha. Hoosaa'inaa Aariyaamitti jedhanii iyyaa turanii jedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti yeroo ilmoo harree irra taa'ee deemaa turetti uummanni duraa fi duuba isaa ba'ee kaan uffata isaa hafee kaanis immoo baala cireetoo karaa irratti firfirsaa akka inni ture kitaaba irratti barreeffameera. Kunis immoo ulfina gooftaa keenyatiif gara mana qulqullummaatti dhufaatti kan jiru uumamtoota maraa akka inni ta'e akkasumas immoo fayyisaa addunyaa kanaa akka inni ta'e Hoosaa'inaa jechuun mataansaa amma fayyisii amma qajeelchi jechuudha jedhee akkuma qulqullichi Daawit faarfannaa 117 yookaan 118 lakkoofsa 26 irratti barreeffame jedhees immoo inni maqaa Waaqayyootiin dhufu eebbifamaadha jedhee akka dubbate Hoosaa'inaa jechuun amma fayyisii jechuu akka inni ta'e ibsameera. Kanaaf inni gara sanatti dhufaa jiru fayyisaa biyya lafaa waan ta'eef uummanni kun immoo gooftaa gara mana qulqullummaatti dhufaa jiru kana bifa ho'aa ta'een simatee Hoosaa'inaa ilma Daawitiif jecha akkasumas inni maqaa Waaqayyootiin dhufu eebbifamaadha jedhaniiru. Inni maqaa Waaqayyootiin dhufu jechuun isaanii inni ani Waaqayyoodha jedhee dhufu. Inni uumamtoota maraa ta'ee ulfina waaqummaa isaatiin dhufu inni eebbifamaadha. Maqaa Waaqayyootiin jechuun ani Waaqa jechaati akkasumas immoo ulfina waaqummaa ibsati. Cubbuu dhalli namaatti kufee fi gidiraa bara 5,500 lakkoofsa sana barbadeessuudhaaf ijoollee Addaam hundumaa bilisa baasuudhaaf inni dhufaa jiru inni eebbifamaadha. Inni kunis immoo barootaaf ilma Daawit jedhamee namoonni akkuma dubbisnu keessattiyyuu fakkeenyaaf Wangeela Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 31 irratti yeroo dubbisnu maaloo yaa ilma Daawit nu fayyisi jedhanii too namoonni isa kadhachaa kan turan. Gooftaan keenyas immoo akkasuma isaan fayyisaa kan ture ilma Daawit jechaa kan turan gooftaan keenya hidda Daawit irraa dhalachuusaa dursee bifa raajotaan dubbatameen ammas immoo inni dhufe kun dhugumaan Kiristoos isa raajiin isaaf dubbatame isa dhala namaa fayyisuudhaaf dhufe sana akka inni ta'e beekanii Hoosaa'inaa ilma Daawitiif jedhee ulfina waaqummaa isaatiin uummanni ba'ee isa galateeffachaa akka inni ture. Kana qofa osoo hin taane akkuma faarfannaa 8 irratti daa'imman irraa galata qopheessite jedhamee too dubbatameef sanatti daa'imman xixiqqoon illee Hoosaa'inaa ilma Daawitiif jedhanii waaqa isaanii uuma isaanii galateeffachaa akka turan kitaaba irratti ni dubbisna jechaadha. Egaa raajiin raajotaan dubbatame suni guyyaa kanatti kan itti raawwatedha. Kanaafis immoo uummanni sun illee ajaa'ibsiifatee inni kun eenyunni jedhanii amma gaafachuutti ga'aniiru. Kanaanis immoo uummanni suni amma beeku sana jecha kanarraa fayyadamuudhaan dubbateera. Kuni Galiila Naazireetii kan dhufu raajicha Iyyasuus jedhanii gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos akka inni ta'e amma beekan amma humni isaanii danda'e dubbataniiru. Gooftaan kun garuu raajii osoo hin taane uumamtoota maraa kan ta'e addunyaadhaan duratti tokkummaaf sadummaa isaatiin galateeffamaa kan ture sadan waaqa tokko kan jedhaman keessaa ilmi waaqa tokko kan ta'e amalummaa isaatiin waaqa kan ta'e addunyaa kana fayyisuudhaaf haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa immoo lubbuu fudhatee kan nama ta'e addunyaa kanaa kan bilisa baase fayyisaa addunyaa kanaati. Kanaaf namoonni inni kun eenyu jedhaniif inni har'as waaqa akka inni ta'e fayyisaa akka inni ta'e gooftaa akka inni ta'e uumamtoota maraa kan ta'e addunyaan kun gara hin jirre gara jirutti akka inni dhufuuf kan ta'e jecha isaatiin ta'e jedhee addunyaa kana kan uume akkuma qulqullichi Yohaannis wangeela isaa irratti kan ta'e keessaas isaan malee kan ta'e hin jiru jedhee akka dubbate addunyaa kana kan uumee fi waan raawwatame hundumaa kan raawwate isaa akka inni ta'e guyyaa irraa kanatti mana qulqullummaatti ilmoo harree irra taa'ee kan dhufe isaa akka inni ta'e ni dubbanna jechaadha. Kanaaf ilmoo harree irra taa'ee dhufuunsaa maaliif kan jedhuuf harreen suni ilmoo ishee wajjin hidhamtee waan turteef harree guddoon suni kakuu moofaadhaan kan faggeeffamtuu fi
ishee irratti feesonni garaagaraa irra turaniiru. Kunis ba'aa cubbuu garaagaraatiin kan fakkeeffamu yoo ta'u, harree ilmoo sanarra taa'ee kanumtuu feesni irratti fe'amne jechuunis cubbuu fi muuda tokkoyyuu kan hin qabne jechuudha. Inni muuda tokkoyyuu kan hin qabne waaqa kakuu haaraatti ijoollee waaqayyoo bilisoomsuudhaaf waaqa mul'ate ta'uusaa dabalees immoo harreen isheen guddittiin haadhoon suni kakuu moofaadhaan kan fakkeeffamtu akkasumas immoo seera kakuu moofaatiin kan fakkeeffamtu yoo taatu ilmoon sun immoo wangeelaan yookaan immoo seera kakuu haaraatiin kan fakkeeffamtudha. Kanaaf seera haaraa siniif fidee dhufeera, fayyina siniif fidee dhufeera jechuudhaaf isheerra taa'ee akka inni dhufee kitaabni keenya ni dubbata jechaadha. Kanaaf ayyaana guddaa kana kabajuudhaaf guyyaa irraa hundumti keessan baga nagaadhaan geessanii eebbii fi sumni hunduma keenya wajjin haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u.